رماف أمواتنا ميديا خنا شوف الدخيسة ربي سن أرارمو بيخ توبتو فيديو سندلي تقولي ربي صدقتو الرب ليس قبض إلمان قبض وانا الرأتي قوتي خن إلمان كيكت believe me dur gaafa keenya yoo abbaan tokko wanti ni dilaame ilmu aggatti ta'ammaa si dhaqqabdi ani wanni na booccisaa wallahi namni kun akkana gawwaa mataa namni kun akkana duniyaa jala ceehaa duniyaan tuni akka intala bareedduuti jedhan jala ceetaan dhaqqabdu isiin boolla osuma jala ceetu boolla keessa kutta tanaafuu yaa ilmaan kiyya rabbi jechaan isin jaaladha adaraa wannatana asitti nurraa cufa adaraa ani isin dhagayin kun arisiidha kun jimma kun harargeedha innama almu'minuuna ikhwa araat naxib akka amartichi baanu tanaati ani sittin heddummeessuu adaraa baay'ee galatooma rabbi yaadaa muraada keessaa guutu wallahi nama galuuf ni galaa nama beekuuf ni beekaa nama guddaa kun boochisuu jechuun hadha alhamdulillah ala diin al-islam baay'ee galatooma jecha takkatti isin himee ta'ani istiri takkatti isin himee asirra mabruuki kennaa nama guddaa as keessa jira sheek Abbazaaritti illee as keessa jiranii Hamzaallee as keessa jiranii namni dhiira wanni ani isin jedhu gaafa anaa xiqqaa 1998 gandi ani itti guddadhe ganda Harargeeti Keenyaa keessatti karaa lamaa jedhan sheeyticha tokko jira Umaree jedhaniin warra kiyya dheessee isa bira guddadhee isatu Harargeedha haga amma isa guyyaa lama waa xiqqoo na nyaachise haga amma isa dagachuu dadhabe jiruu inni bikee waliin dabarse ka amma waliin dalagadhu nu nama furmoo nama sadiin asirra Oromoon ka waliin dalagadhu an arsiidha sadan kun nama Harargeeti guyyaa takka Harargee barsi waliin beekne kaampanii walii qabna waliin dalaganna nu obboleeyyan hadda mataa kanarra wal kaanee hin kolfina yoo waan namni waan gusaa kanaan deemu so namni waan guyyaa takkatti namaa godhe mucaan kayrii godheef sunillee rabbiin haa galatoomu mucattiin guyyaa takkatti as fiddetunillee haa galatoomtu namni nama ajjeesu hin jiru nama hunda bakka bu'a zakkiin Oromoo guutuu bakka bu'a kanaaf raada eegee dhiigaa kan taane atilleen obboleettiin biyya taanillee dhaameef jira martii keessan calja shamarri intalli haybaliin qabne gabbaatee waa iyitu guyyaa takka guyyaa lamaaf amma namni garii miidiyaa keessa galee namaan arku jira nama kuma takkaan na hordofu jira viiyuun kiyya hagasi follower haga kanaan qaba gabbeetiin nama arrabsa kana jechuun ilmoo abaarsaati kuni abaarummaadha malee wallahi isin jedha beekamtii bitu kun doofummaadha Yo sé que sería eso. Ya, wala araf waan bayansin je dhageeffadhu waan dhugaa si dubbate innaan ammas baalagiin nama arrabsan anaa baalagiin nama arrabsaa abbaan badhe waan pariyoo jees isan xiqqee tanii miti dhageeffadhu abibati ani akka namaa takkaatitti ani jecha namni naan jehee takkaa jee ol bee dubbadheen beeku inni tuqamuu sanii na qoqqochiisee na dubbachiise malee ani takkaa kiyyaaf dubbadhee hin beeku isin gootummaa rabbiinii fi namni isin kanneen ifirra wallaaltan dantaa keessanii dhageeffadhu. Arafo insaan zakii arrabsaniif zakiin hin xiqqaatu isaan faarsaniif hin guddatu beekaa. Deemaan irraa gabboo hin barbaadu haasoo keessaniin. Gabboo isa jaafaan asirra teessanii namni takka Harargee bakka buutanii kutaa namaan tuqina isinitti himan. Abbaan nu arrabsee seeraan gaafatama abbaa barbaade haa ta'u. Agartanii miti kutaa takka namni takka asirra teessanii tuqina an ilma gandaatii miti gandaan nan galchina. Okay? Ada bagoordaa tita. Dubbattee bar bayaan waan sirrii dubbatti sijjamma. Bayaan bar gandummaa namni dubbateen jiru na dhagaye. Ani. Ati obboleettii teenyaas qabannee miti. Kalaas ajjee kan tulaalu taayilaali. Okay, hin dubbanne bar awwanii si hubachiisuu barbaade kabaja keessaniif laga buuyinaan jettan laga nan bu'a. Na dhageeffadhu wanta kana waan nan hubatinii jira. Gaara kamuu isiniif jechaa nan baha. Kabajaa keessaniif erga isin ajandaa kana dhaabinaan jettan miidiyaa kana na argu jirta. Jaalibsaa bira seenee miicoo sadiif sagalee ta'ee behe. Ichi seenee nagi haasee behe. Kabaja keessaniif jechuudha. Maana baasta bayaan oi hai. Amiti networkii si baase biroo. So waan ta'eef
Ani kanuma isin hubachiisuu barbaadeen. Ngubatini mira kai sabai Bayyaa anan isin- macara na kan wata ko kofa dubbadeen bawu barbaada nilleen turu dilasilleen dubbadhu durarratti salaam alaikum bayan galatoomi waan gaarii dhaamsa bareedaadhaan pointi gaarii jara na hararge barsiin tokko kalee sanadii gammada arsi kai hararge qabsaa ture jaarraan gaara mul'ataate kai wal baale faa keessa ture bosona baddaa baale nuti tokko kalee sarraas lafaa fi lafeen teenyaas tokko hoolajii miidiyaa wal dhabuu dandeessu hoolajii miidiyaa wal arrabsitu garuu wanni an jechuu barbaadu meeqa araba tokko na rabbi yaa Iso. Bayan. Maal eessinagaa? Miira keessaa bahi ani kana si hubachiisuu barbaade malee nuti namantoonni ajandaa naa dhaabbatu jenne jabaa keenya fuudhanii arrabsuutu na dubbise malee ani arge bakka bu'ee keessi miti akka arafaatitti akka nama takkaasitti dubbate. Arafat Gootummaa keessanii fi jagnummaa keessa firra wallaaltanii ani waa'ee gandummaatis keessaa bahee jira akka namni isaanii tuqamuu hin barbaannetti namni namaatillee akkasuma nama quuqa namni namaatillee akkasuma nama Obsi quuqa Arafat. ajandaa na dhaabbadhu noobsu ajandaa na dhaabbatu jettan dhaabbate namni hin tuqamu. Tinke mucaan arsii kun Oromoo gizee isii tana sappoorti godhu harargee maarree jeen gooneen akka obboleettiin akkatti ittiinis fayyadamuu mala isiinis itti fayyadamu sarabbii beeka isaa fuudhee nutillee sababa isirraan isa kana jaalannee moor haga namni isan beerilleen isan beekilleen isa beeknee galatoomi teenkiu jenneen isa kanaan waan hedduu sirraa nuti sii miti nuti dhaloonni si dura jiru tiktoo kanarra feemasa ta'anii siirraa fakkii fudhachuu qabna galatoomi isa kanaan jennee anilleen isa kana jaaladhee isii tana isaan barree jechuu digalee amna keessa kana hunda jaalaltii irraa si qabdee osoo hin ta'in ani wardaan noolee dhugaa dubbadheetiin bakka dhugaa wareegama ajaa'iba waan si toorra kabajaa akkasii galatoomi ati zabana ilma kana ati namaa zabana ilma namaa kana sodaatama dubbii keessa baccabuun siin jeeba wardaayyee sodaa ilma namaan qabu wardaayyee qaarii dhagee wardaayyee dhagee dura nama dhagee waan dubbatan hin jenne dhaggeeffadhu kan ka'e dhaggeeffadhu siin himaa nama filachiisa deebii arafaatiin naa deebistu afaan waliin isin hin barbaachisu dhaggeeffadhu arafaatii teenya akkasitti si barree gizeeti Dubaay sanillee dheetu hedduu takka sii gammadee jechuun akka obboleettii biyyatti yaani harkallee keessaa qabu hin qabu sii gammadee hedduu dasna jettee biyya san dheetee eefachi dheetee waan si mudatee fi waan si qunnamee fi rakkoo keessa jirtuu fi waan ilmi namaa waliin nama durus hedduutu jira waan keessa taate siitu beeka. Amma bakka kanarratti ilmi namaa galata firraan balleessu. Harargeen isa kun jirtu taate arsiin ijoolleen arsiitis akkuma jirtu taate waan isiin naa deebistu namni biraan dhaaba. Haasoo na fixachiisa yookaan isin irraa bu'uura. wanni isii sii deebitu hin jirtu dhaggeeffadhu anaan isii walitti haasawaa isii akkamitti beektaan siin jedhe gaafii ittiin beektu lafa haa isan booda Akka na gaafattan akkan itti beekuun isin ibsutti raani gaafii na gaafattan kun haasoo kiyya bitadde yaanne ani miidiyaa irraa badeetiin jira miidiyaa irratti amman dhufe viidiyoo ishii ka isin bochuu arkeetiin michijoon sun maal taatee jee garaa na nyaatte anaa taarafaateen wal dubbisna na bira dhufti akka saayibattiin isii ilaalaa nan beeka akkatti illee na jaalattu nan beeka orreedii haatoo saatoo dhabaatus fakkiin illee galata gurguddaa na biraa warri koomantii warri harargeen gantuu jettan hundi keessan bulook taatan as jalaala obsi lubbu harargeen gantuu miti arsiinis gantuu miti itti oote laal duraan dursee silaa jecha namaatti fi gochi namaa waa nama godhe ana miidhee irraa jala ilmi namaa waan hir'isu sifaasee bu'aasni da'u ilmi namaa si xiqqeesseef si guddiseef orreedii dhankaaraa siif rabbii jiddu jiraachuudha malee silaa jechi namaatti fi yaanii nama dargatuu namaa waa nama godhe ana rabbi kana hin gahu kachirraa hafee waa'ee namaa keessaati abbaan barbaadu waan fedhaa jiru gandummaa gantuu osoo hin tahin duraan dursee fakkiin galata gurguddaa na biraa qaba orreedii ilmi namaa galata kana maa godhuudhaaf fi rabbiin addunyaa karaa isaanii keessuu galata isaa walaalee haa galatamu kan lammaffaa dursoon bayyanilee haa galatamu kan sadaffaa ani saba namaan qeenye arsii fi harargee adda buure harargee ta'uu kuyya ittiin boonaan arraas bonus biyyatuun jireenya kun isirratti yeroo wareegamee nan gochu beekamin jee warra akkana siin jee amma akkatti beektu nuu himte warda akkatti beektu nuu himte ati zabana kana akkamiin jirta dhage
Ani kan rakkoo isiin taateen Lubbuu keenya ni heerumteen saa. Maarafaate inni Oke, nasi maara geeffadhu. Gaalib saanaa. Ni heerumtee oobsi haa nu dhaggeeffadhu kaa. duuba akkas naan hin jettaniire yaaboo. Gaalib saa. Nu dhaggeeffadhu amma. Oyyee. Dubbiin guddattee farra jettee jirti Oromoon. Sareen osoo beektuu kubaa wajjin wanta ani fati isaatu si wallaallee een jettoo marjamillee galata isaa wallaallee haa galatu. Waa'ee galataan gaafanne ati ammallee tara gaaggee haasawtu ishii tara gaaggeemee. Fakkeenyaaf ani harargeedha. Wardaayyee. Oobsi amma naatu wardaan umaa keessa quban qabdu umaa keessan beektuu naa galchaa oobsi arafaateetichi. Laali wardaati kan. Arafaatee tana mucaan wal baran jammarraa wal baranii waliin taphatanii waliin koflanii fataa waliin jedhanii hiriyaa tana keessa beekamte isinleen arafaatee isinleen beekamtii kana keessa rabbiin nama garaa laafisee intala kana garaa laafisee fi carraa siitii wajjin fuudhee Dubaay geesse michee wasan irraa kafalte hagalatoom ta'aa ulfaatto irraa kafaltee achi geessite. Arafaat gisee Dubaay san deettee hojii kana hojjettee hojii kana asii fi achi qabdee as naanneessitee achi naanneessitu. Hojiin sunis ta'uu fi diddee garaa isii qabdee wanni isiin gurgurtuu fi wanni isiin kafaltuu walirratti garaa qabde. Nota gaarii. Ammoo namni ati dhugaan jaalattu. Onnee biyya keessa siitu beekaa. Obboleessa keetu murtii obboleessa keetu jaarsi kee moofatisha. Ati harargee irraa nama jaalattu hin qabdu. Obboleessa laal salaam alaikum itti qabe Hamzatti. Hamza sitti hima. Laal afaan Oromoo qulqulluu sitti haasa'an dhagaye Fatiin jaartii qaba maqaa isaa nu biratti hin dhayin. Please. Isi waa'ee isaa nurraa miti. Dirqama. Rabbi eeyyamaaf rabbi eeyyamaaf. Dirqamaan gootaa feeti nama jaartii qabuun fedhu nuti dhiirtiidhaan nuti. Dhala sitti hima. Dhiirarraa fuudhiiti. Dhala tartiibaan itti haasofnu. Tartiibaan haasofnu. Takka farratti ani Fatiin obboleessa feeti. Lammaffirratti jaartii qaba. Dhala sitti hima. Kuno isoon leetanii gaafachuu dandeessan. Aanaa fi inni obbolee jedhanii obbolummaa sanuu kabajoo li qabna maqaa isaa takka gastii xiyyaara deemee kun nama maqaa isaa gastii xiyyaara gad darba saniifuu maqaa isaatii fi waa'ee isaa cufii nu baanuti. Okay? Dhimma keenya haasaa jira. Waa'ee namaa nutti naasa. No, na mchoto na wallahi garana ana na arsima wata kan jini. Wen jeni jo. Wallahi sinjebe. Tamam tamam. Ayye. Laal na dhaggeeffadhu. Ana fara arsinan ififu ni. Na dhaggeeffadha akka jaallattumma ni cufnu dubbisaa. Ta akka dibbatti akka jaarsa isaa ta'uu barbaadu fi tajaajilatu takka jee cufuuf yaana beeka dubbii. Namaan batoo parsantii jaartii ta'uu fi namaan jaartii ta'uuf takka miidiyaa kanarratti itti yaadee sammuutii yaadeen beeku ganaa fa'aa yaadee malee kamiin ta'e. Mana beeka dubbii cufuuf wey maal isa wey. Dhaggeeffadhu haa dubbii goolamne. Dubbii goolamne. Ana siinii miidhaa siiniin qalama malee kutaa kiyya keessaa boonfadhu. Maal gosa? Mirgan qabdu joodu. Daawwan maka jibdi wallahi jibdi.